Innaa kanaafuu ofiif ta'a siniin jedha garuu nagaamoon irraanfanne maaliifan hin waraabne jeetananii yaadadhee tananii nagaan immoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa waaqa haa galatu isin akkam jirtu ramadaanni kun akkam isinitti jira faaxooche jabaadhaa gaa bakka itti lafa keenya hin oolle waan ta'eef jabaadhaa rabbi obsaa fi dandeettii isiniif haa kennu humna isaa isiniif haa kennu. Ammoo warra amantaa musliimaatiin immoo baga rabbii ji'a kabajamaa ji'a jaallatamaa ji'atti tsoomantanii waan itti yaaddan sana bira geessan waan hawwitan argattan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa hundumtuu akka amantaa isaa waan jaallatuu fi rabbiin du'aa keessan isiniif haa qeebalu hawwii keessan biraan isiniin haa gahu isiniin jedha. Akkasii na warri amantaa kiristaanaa warri ortodoksis bagattiin isin gahee waaqayyo isin haa gargaaru kadhannaa keessan isiniif haa dhagahu isiniin jedha. Iyyata ofii kan namaa dhagahu waaqayyoodha. Na waaqayyo isin haa gargaaru. Akkasi kaa faaxochi otuma ruuzii affeeltanii immoo otuma saambusaa martanii immoo mataa keessanittis maraa dhugaa rabbi. Amma hennaa kana fixan magaa kamittan bitadha jechaan jira. Amma viidiyoo isinii waraabaan jira. Amma zayitii biraa hojjetachaan jira. Hojjetadhaa isinis ilaa. Kana birrii 60 nan bitee dibadhe. Isinii galee kana birrii 60 bitadhee dibadhe ganannaan sarchi go'ee ilaalu waanan ofii kiyyaa hojjeta dibachuu danda'udha. Kanaaf aaree birrii 20 nan bite qusiisaa jechuudha. Ganaamoon bitammas isatti ta'u yaa walumaa gala birrii 30 birrii 40 caalaa nan fixu han akka kanaa 5 naa ta'a dhugaa rabbi hojjetadhaa mana keessanitti iyyataa baatu maasa birrii 60 baasna dhugaa rabbi kanaatiifuu mana keessanitti hojjetadhaa siniin jedha lahannaan komuun irra yaa'aa jira. Akkasi haasaa isinitti dheeressu yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa siniin jedha. Galatooma fayyaa argadhaa lafa jirtanitti rabbi warra dhukkubsatee jiru haa fayyisu warra cinqii keessa jiru cinqii keessaa haa baasu dhugaa rabbi. Dararaan ilma saba Oromoo dhuma hin qabu ammoo waaqayyoon hin gahanuu naa jedhu dhiiga akka malee dhangala'u lubbuu akka tasaa bahu rabbirraan haa eeguu balaa akka tasaa rabbiin haa oolchuu maatii keenya nagaa godhee nullee nagaa godhee nagaan itti nu haa galchuu lafa jirtanitti immoo rabbiin sin bira haa jiraatu isiniin jedha. Nagaan laata akkatti hennaa dibadhee hennaan dibadhe na waraabadhee inni irraanfadhee dibadhee hennaatti urgoo dabaleen jechuudha. Urgoo jechuun biyya Arabaatti roobsa jedha zibaaxii. Wani namatti qabbanaa'u maashaallah. Kanatti ilaala. Sa'aatii 8 walakkaatti dibadhe. Amma immoo sa'aatiin 12 walakkaa. Mitiire? 12 walakkaa na fakkaata. Yaa sa'aatii 4 walakkaa akkas sa'aatii 3 walakkaa narra taa'eera. Dhugaa rabbi waan inni namatti qabbanaa'u innaa dibatanii kaleessa galgalan hojjetadhe. Har'a ganama dibadhee ka'ee hojii koo hojjetachaa oolee kunoo amma hojii koo qixxee godhadhee fi mataa kiyya miicadhee ammas dalagaa kiyyatti deebi'aa jechuudha. Dhugaa rabbi osuma hojjettanii immoo of hin dagatinaa of yaadadhaa of jaalladhaa ofiif ta'aa ofiif jiraadhaa. Maal jennaani addunyaan kun gabaabduudha. Addunyaan kun gabaabduudha hoggaan jedhu haga jiraannu hin beeknu hin hojjennanna. Ciisneen bullu hiyyaanna karaa itti guddannu karaa kamiin jijjiiramna karaa kan maatii keenya jijjiirranne baay'ee hasaabna gin ofiif bakka hin qabnu ofiif yeroon kenninu ofiif ofii yaadannu ofiin jaallannu ofiin kabajnu maal jennaan karaa kan maatii keenya gargaarraa karaa kan birrii guduunfannee gara biyyaatti gallee nama guddaa taana jennee assaabna malee hamman jiraadhu hin beeku. Amman hojjedha guyyaa hammanaatti hojjedha jedha malee guyyaan du'u hin beeku. Kanaatiifuu hamman jiraadhutti ofiifan jiraadha jennee hin beeku. Gin otoo ofiif jiraanne addunyaan kun abbaama ofiif jiraate sanaaf jiraata. Dhugaa rabbi. Ana amma jecha
ergan ofiif jiraachuu jammare namnu nama natti fakkaatu yommaan jedhu namaaf yaaduun osuma jiru ofiifan irra of bakka kenna ofiifan yeroo kenna bakka karaa kan mataa kiyya maaliin dibadhaa maalin itti goradhaa karaa kan bakka karaa kan mananii isanii mana namaa kana keessatti dararamaa ture bakka buufadhaa jedhee itti yaada malee dhugaa rabbi osoon duran akkas ofiif ta'ee jiraadhee na jechisiiseera jechuudha. Kanaatiif maaliif ananii amma kan haasaa isinitti dheeresse ofiif ta'a ofiif yaada ofiif yeroo kennaa ofiif bakka kennaa karaa itti of bareechitan yaada malee dhugaa rabbi addunyaan kun guyyaarraa godaannu hin beeknu garuu haga jiraannutti kanan goradhaa sanan godhaa kanan jijjiiramaa jenna. Kun amma waan ani zayitii mataa kiyyaaf hojjetu qopheeffadhee jira. Kun talbaadha. Kun immoo goomman zara biyya keenyatti beektu goomman zaradha. Kun immoo qurunfulliidha. Kun immoo shisma maayidii haayinee maalirraan nasee irraan fadheen jira maqaa kana. Kun immoo abasuuda gurraacha. Kun immoo waraqee maalii jedhama? Yaa maaliif nama beektu. Kun immoo qurunful qarafaadha. Asitti immoo roosmarii qopheeffadheen jira jechuudha. Kaniin booddee walumaa turru akkanatti mataa keessaniif fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba. Bakkee dhabinne isa fayyadamnurra isa akkasitti fayyadamnu wayyaa isiniin jechuu barbaada. Kunoo asitti immoo roosmarii kun naqadhaa jechuudha. Kana iddoo tokkotti akaayitaniin daaka sanii booda walumaanuu waan irra geenyu waliin haa ilaallu. Kun amma kaawwachuu jalqabe. Hunduma isaa walitti gabalee jechuudha. Abishiin fide ta'ee iddoo hundatti wallaalu. Abishiin keessa dhabe. Ilaala amma asitti kun zayituuniidha. Zayitii ejersaa jechuudha. Asitti immoo isaan daakeen qopheeffadheera qimeesaa jechuudha. Amma kan naga'u bichaan hojjedha. Kana tokko fuudhee asitti naqadha. Bakka lafa nagaa jettanii sanii booda qadaadee kaawwadha. Sanii booda kanatti naqee
waliin nyaachise isa booda torbee tokko qadaadee kaawwadhaa jechuudha. Kun marsaa sadii nagaa dura akkuma waliin nyaachiseen booda bishaan danfaa keessan kaawwadha. Ani taa torba immoo ani taa 8 gama kunutti wanti leeyyootti ilaalamu kun jechuudha. Maal jechuuf anani hojjetadhaa bakkeedhaan bitiina mana keessatti harka keessanii kan garaan keessan itti gammadu kan shakkii hin qabne akkanatti hojjetadhaatii mataa keessan kunuunfadhaa isiniin jedha. Amma daakuu saafee kan ammoo niitiin mana kanaa mucaa waggaa 1 fi ji'a 6 mataan ishee duubarraan hin jirutte amma kana qixxeetti hirmaanna. Isheen immoo hinnaa fi kasiin isa jedhan bitti sanii booda walitti daballee jinjibila nacci shunkurtii nacci qullubbii diimaa inni walumaan isinitti agarsiisa waan hunduma isaafii akka hojjetamu jechuudha. Ganaa bakkeerraa bituurra manuma keessatti ofiin harka ofiin yoo fayyadaman irra gaariidha. Kanaatiif itti fayyadamaa isiniin jedha. Akka kootti waan harka koonaa wayyanaaf gaasin immoo hin beeku. Amma kana bishaan danfaa keessa kaahee kuni qarshaadha. Maal jedhama jibin isa jedhan keessaa nyaatameera jechuudha. Kanaaf isinis waan akka kanaatti fayyadamaa. Inna bishaan ho'aa keessa keessanii xiqqoo isaa walakkaa keessa keessan waan qarshaa ta'e yookiin immoo waan sibiila ta'e irra isinii wayyaa akka koo kanatti fayyadamaa isiniin jedha tole.